empire butute jala barcuma qabuudhaaf miti gaafaa'uun kan ijaarame. Kanamni kana gochaas hin jiru. Kanarraati shakkii tokko hin qabaatina. Shakkii tokko hin qabaatina. Kana tiksuudhaaf hin jiru. Dhiiga ijoollee keenyaatiin dhiiga isaaniitiin marree buddeen nyaachuu hin dandeenyu. Dhiigatu jira. Eega nuti galma kana keessa seenneeti Oromoo meeqa du'e laata yoona? Meeqatu du'e laata? Otoo bilbiltanii gaafa si baatan amma namni baay'een iddoo akkasitti abalu iddoo akkasitti yookaan feesbuukii yoo bantan wayii tokko argitu. Lubbuutu itti kaffalamaa jira. Kana jala barcuma qabuu hin dandeenyu nuti. Hin danda'amu. Itti himnaa, hin akeekkachiifnaa, dhaabbadhu jennaa, yoo isaan didan nus hin duullaa, isinis hin duultu. Kanaaf dhiiroo